bara namni janaajanaadhaaf qaatiraa bulu salaata subiin salaanne sagalee qaqqabdee hayyee bareedaa kiyya maarree kiyya akkanatti dhiiran shawwadinaa jarabbiin dargaggeessa hiyyummaa sodaatee fuudha dhiisu harabbi sodaatee janaajanaan dhiifne mee maal jettaan dargaggeessa kana warri janaajanaa jalatti yeroo teeysan fixxanii qaatiraa harree bultanii sa'a silaa salaanni fajriidhaa gee huraftan wallahi halaaka guddaa keessa jirtan bareedduu teenya shittoo teenya maarree teenya kaboodaa ucittoo teenya juun obbolii haa wal barru bilbila keenaa kan ni jee dubbisa kokkoblaadha kitaaba kee ka janaajanaan guutame gaafa garte achi jinnooytee dachiinsi dukkanoyti duboo nama tokko karaa deemu hunda aboo silaatanaa bareedettee jala garagaltee ilaalaa ooluun way silaataneettee hancufa liqimsaa ooluun mana isaanii dhaqee maatii isii biratti fuula isii laallachuu danda'a diimtuudha moo gurraattiidha dawaaniif diimeessite moo rabbumaa diimeessee uume maa rabbiin kadhanne roobni dhabame biyyaaf bakka qaatiraa akkanatti tanaan wal bulchitan jechuun bismillaahi irrahmaan irrahiim alhamdulillah assalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jaallan kiyya kabaadhiyaa kakaabaa kibba keeysaa fala teeysanii nu daawwachaa jirtan hunda keeysanuu nageenyi rabbii bakka jirtan marattu isin irratti haa jiraatu isiniin jenna kanatti aansuudhaan inshaa allahu ta'aalaa irraas waan agarree fi waan dhageenya qabannee dhufnee jirra aakhiru zamaan keeysa jirra zabana kana keeysatti sobaa fi kijiba shawwaddii kanaatu akka malee baay'ata waan kanarraa inshaa allahu ta'aalaa hanga rabbiin keenya nu laaffise waa wal yaadachiifnu qabna hangadhuma sagantaa teenyaatti obsaan nu wajjin turaa isiniin jechaati kara sagantaa teenyaa gasseenna akkaataa itti banii aadam wajjin jiraannu maatii teenya irraa gakkaasee obboleeyyaniin aaliidhaan ollaadhaan saahibaniin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hiraa fi seera quraanaan nuu kaa'ee jira hadiisaan ergamaan keenya akkasuma nuu kaa'ee jira adeemsa keenya hunda keeysatti sochii teenya mara keeysatti hadiisaa fi quraana laallachaa tarkaanfanna bara kana hadiisaa quraana laallachaa hangam takka tarkaanfachaa jirra fuudhaa heerumni keenya maal fakkaata akkaataa wal laallannaa keenyaa maal fakkaata akkaataa wal fuudhaa wal heeruma keenyaa maal fakkaata waan juus waliin laalla inshaallah bara namni akka jiru kijibaa fi sobaan wal shawwaduun gurraattiin diimattee gurraachi diimatee gabaabduun dheerattee akkana keeysa jirra bara namni kuma jiruttu wal ganuu wal shawwaduu wal sobuu taate man ghashanaa falaysa minnaa osoo nabiin jeniin nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhiri falyaqul khayran aw liyasmut من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه نبيين كينيا صلوات ربي وسلام عليه نمني ربي في قيا آخرات أمنتن خير ومدبدا يو خيري دبدن چلسان جن برا نمني خيري في شرس ولله كتيت محاسو هجي قدد خاسو ملي هجي ننجر برا نمني جناجنا داف كاترا بلو خسلاة سبين سلانه برا نمني جناجنا داف قيا خنا قوتو خبابه كمراتات في ناسوا ولو خاسو سا خيس دوغان تکنجر بركسي خيس جرم والجناجنون كامنتي اسلامات كامل العالم توانجو ان شاء الله تعالى وجه الله نمني توكو انتلا تكفور وداف لالچون اك شریعت نياتي ومان كبو انجراتي من اساني دكه ماتي اسی برتي فول اسی لالچو دنديا ديم تودا مو غراتي دا دوان ديم ايسيته مربما ديم ايسه اومه لالچون ومان كبو وانا كامنتي تي سيمماتي امو فيديو نادا ولي اسغرغلي چغرغلي وفت فراغتوفي ريفنس فرابني qomarraa ifgatoo fi wanni kana amantii teenya keessatti dhoorkaadha hangi shari'aa laallachuu si hayyamte yoo jiraate fuula isiiti kakanaayichi yoo laallachuu barbaadde obboleettiiti haadhateetti ergattee akka isaan si ilaalan godhuu dandeeysan waan kana bira dabre obboleettii teetii fi harmee teetti ergattee akka isaan si ilaalan godhuu dandeeysa ifii teetii immoo viidiyoo irra dawwaltee achi nagarsiisi as nagarsiisi as qabichi qabi as jiichi jiin amantii teenya keessatti hin jirtu wanni kun waan sagaggaalummaaf nama saaxilaa jirurraa rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa walaa taqrabu zinaa sagaggaalummaa ittiin dhiyaatinaa nuun jaa rabbiin zinaan godhinaan jenne bakka kanatti ittiin dhiyaatinaa je muqaddimaatu zinaa janii jirti waan sagaggaalummaadhaaf nama saaxilan jechuu namni gaafa sagaggaalummaa raawwachuuf deemu akkanumatti kalukkuu kee walirratti hin bahu dura karaadha tolfata daandii soqee tolfatee adeemsa dheeraa boodaan garas ge'a خنام نبي كينيا صلوات ربي وسلام عليهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تزني والقلب يزني فزنا العين النظر وزنا القلب التمني والفرج يصدق ما هنالك او يكذبه حديثنا مسلم صحيح akkana jannabiin keenya ijji sagaggaalummaadha daleeydi qalbiilleen sagaggaalummaadha daleeydi sagaggaalummaan ijaa intala haram ijaallaaluudha janna intala haram tahalaal siif hin ta'in ajnabiyyaa ijaallaaluun zinaa ijaati jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam النظرة الأولى لك والثاني عليك لالشي دراه مان قو تلما فادا سر جرتي چون لما تسي بريدتي غرغلتي ولالتي اتي قبمتان بانا لالچو خيستي زيوتي
guyyaa duraa intala tana fuudhuufiin deemaa gaafa jala murte laallachuu numaan qabu nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi laallachuu akka qabnu nu hayyamanii jiran nuus ajajanii jiran ammoo deebinee nama tokko karaa deemu hunda aboo silaatanaa bareedettee jala garagaltee laalaa ooluun way silaatana jettee hancufa liqimsaa ooluun yaa obboleessa kiyya waan sagaggaalumma si geessurraa hin ejjitee sagaggaalumma jirti sagaggaalummaa ijaad dalagaa jirta akka hadiisa muslim sayya keeysatti amma waliin laallee jirru kana jechuun nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waan jen zina laciini annadar zinaan ijaa intala haraam ijaan laaluudhaa jen ta ajnabiyyaa ta halaal siif hin ta'in laaluun isiidha ta sibira dabartee hunda tunis bareeddu jetteetuma garagaltee olaalaa olte ta asi gartees yoo numa laalte tachi gartees yoo garagalteetuma laalte ta qilleensarra gartees yoo numa laalte ta lafa gartees yoo numa laalte ijateetiin sagaggaalummaa dalagaa jirtaa jechuu rabbiin najaa nu haa baasu zinaan qalbiidha intala tana silaahin akkana ta'e silaahin akkas godhe jettee yaaduudhaa janamtu waan sagaggaalummaadhaaf sisaa tolu if dura ooftee osoo akkana taane osoo akkas taane jettee waan akkasii yaaduun zinaa qalbiidhaati qaamni saalaa waan ijjite sagaggaalummaatti raawwattee qalbiin tee sagaggaalummaatti raawwatte deebi'ee inni hujiin dhugoomsa yookaahuu kijibsiisee jalaa dida hadiisni ka muslimi hadiisa biraa kanuma kanaan wal fakkaatu keessa nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ijji zina gootii zinaan ijaa dubartii ajnabiyyaa ijaan laaluudha harki zina dalaga zinaan harkaa ajnabiyyaa harkaan qabachuudha miilli zina dalaga zinaan miilaa gara intala ajnabiyyaadha deemanii dhaquudha arrabnilleen akkasuma namuu qooda isaanii ni bahatan waan kana hunda ka dhugoomsu qaama saalaati yookaan ka hujibsiisu isa jechuun waan jarri kun irra walii galan qaamni saalaa dhugoomsee yookaan ka jibsiisa dursa namni intala takka ijaan laala gaafa ijaan laalani taatiif obbolii haa wal barru bilbila keenaa kan nijee dubbisa kokkoblaadha bilbila kannitiif itti dawwalee janaa eegala eeysa jirta dhufeetiin silaalaa jaan bakka kanaatiin jireettiin miilaan deemeetti dhaqa gaafa miilaan deemeetti dhaqe booda dura isii dubbisuuf harka fuudha eegalee beeki qaamni hundi hujiisaa eegalee jira ijji gaafa dura garte akka inni bilbila irraa fudhatu taasifte zinaa isii daleyde isin arrabnilleen zinaa isaa dalaguudhaaf biratti ichisige bareedduu teenya shittoo teenya maarree teenya kaboodaa cittoo teenya juun akkana faarsee bilbila irraa fudhate wallaalchise amma innis qooda isaa baate ni kutanii dawwalaa fe'isii hirtasittiin dhufaa jaa dawwalee bakka kanaatiin jiraan akka hojjettiin ka'een miilaan itti dhaqa miililleen zinaa isaa dalaguu eegalee jira deeme itti dhaqe ammallee hoggaa bira dhaqe harkaan tuttuqa ammallee kunis sagaggaalummaa eegalee jira taarkaa as booda maaltu itti aana qaama saalaatu itti aana qaamni saalaa waan kana ni dhugoomsa waan isaan irra walii galan yookaan ni kijibsiisaa jechuun kanaaf obboleeyyan kiyya warri halkan salaata rabbii osoo hin fardeessine ayata quraanaa tokko osoo hin qaraane halkan kana guutuu teessanii janaa irra bultan warri janaa jalatti yeroo teessan fixxanii qaaxiraa harree bultanii sa'a silaa salaanni fajriidhaa gee huraftan wallaahi halaaka guddaa keessa jirtan waan janaa jaantana beekaan qabdu wallaalaan qabdu xiqqaan qabdu guddaan qabdu hunda namaatutti jira nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi akka isiin tun hin baay'anneef sagaggaalummaan ijaa ta harkaa ta miilaa ta qalbii akka nurratti hin katabamneef dawaan isaan nu eezaban maali jennaan حديث عبد الله بن مسعود نوديسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا عبد الله بن مسعود كان جاء ارجما ربي بيرا ترى غيا تو كوسو جيتين وكان نونجي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء النبي صلوات ربي وسلامه عليه حديث صحيح البخاري يا جماعة درغوتا نونجن ارجما ربي namni isinirraa fuudha dandee haa fuudhu fuuni ija haraam irraa gannamaa qaba akka ijji zinaan daleyneef qaama saalaati badiirraa namaatiis akka inni baditti hin dabarreef jaa nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namni haadha manaa qabu yoo rabbiin imaana fuudhe malee ala waan barbaadu ijji isaalleen taanii fi taan irran buutu ija qaqqabatee deema akkasuma qaama saala isaa badiirraa tiifatee deema kanaaf dawaan nabiin keenya nu eezaban yoo fuudha dandeenye waan maarrii ittiin godhannu qabaanne fuudhuu akka dargaggootaatti yoo ammoo kana dhabne soomanni shawa namarraa xiqqeessaa jenna namni nyaatee garaan qabne ka dhugee garaan qabne ka garaan isaa duwwaa hoggaa waan akkasii barbaaduu hin qabu jechuudha kanaan alatti soomanaas dhiiftee akkasuma fuudhaas dhiiftee osoo fuudhuu dandeessuu janaaf ala qabaatu yoo taate ijji teessa gaggaalumma jirti arrabni keessa gaggaalumma jira harki keessa gaggaalumma jira miilli keessa gaggaalumma jira yoo rabbiin si tiise malee kara hundaan sa gaggaalumma jirta
itti gaafatamni rabbi bira si eeggatu jabaadha jechuudha. Intala takka gaafa jaalattee jaalalti irraa si qabde naa taatee jirtaan sii tahee ittee gaafachuu karaa gabaabaa ati naa taatee jirtaanii kunoo sii tahee naa taatee yoo siin jette warra isaanii dhaqii fuudhi naan taane yoo siin jette irraa dhaabbadhu. Kanaa ichi wanni mashaqqaa wal keeysanii maarree teenya qashxii teenya kurfoo teenya ta akkanaa ta akkasii amma kaa'inuu nashiidaatti baa'umiin amma nashiidaanuu wawuma akkanaa faarsuu malee wanni biraa takka illee hin jirtu. Wawuma akkanaa faarsuu ati takkanaati mudhiin tee takkanaa mormi kee takkanaa ilkeen tee takkanaa hidhiin tee takkanaa akkas taateemi akkanatti namni wal maraachee qilleensarra wal hambisaa jira. Hatta akkaataa ja'anii wal janaajan illee nashiidaa dhabboo jira. Akkana jee janaajanu jira akkana jee janaajanu jira akkana jee janaajanu jira. Onneen na dhaabbatte yoon si dubbise malee hirriiban qabu yoon silkii si dawwale cufuun beeku ati naa cufi jettiin inni naa cufi jaan osoo waliin cufne kana bulan maarree akkasii jiraami. Zabana kanaa keessa jirra. Zabana wanti silaa daawaa ittiin godhan kara daawaa ittiin godhu osoo hin taane kara dhukkuba ittiin walitti baay'isuutti fuulleeffatte keessa jirra. Rabbi nu haa sattaru. Akkana taane bara kana keessatti akkamiin rahmata rabbi irraa harkannaa waan gaafii nama hundatti ta'uudha. Nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi khayrii dubbadhaa yookaan callisaa jechuun raqiibii fi atiidii as gubbaa nu jira. Maa yalfizu min qawlin illaa ladeehi raqiibun atiid. Wanni as gubbaa nu ta'aniif maleekonni kun hamtuu fi toltuu teenya barreessuudhaaf. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قياك يا مادا كتاب نوف كنا مولاتا خيسان بريسن حاسويني خيني تقول لي لفظة تنجرو بري فما جرا جنان دلية تنجرو بري فما جرتي ركيبي في أتيدين برا ولا جرتي قياك يا ماسك النميتي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قرأيمه كتابك يدبسي سيقرأتشون برباجي سواتي فقرأتشو فوقي هذا قيار رانتنا كتابني خيخنوتي هو رجني غافس كنن ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما لكتابني كنا خوانتي كوس نما خطبو خوان قدوس وصندي من خطبو ما لكتابني كنا يتير فتي يا ليتني لموت كتابيا يا شيناتي يسو كتابك لنا كنباتني يا شيناتي وسو كتاب مخانا كنباتني يتيك غابي كوبا فنياتا يا ليتني لموت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية هلك أني سلطانيا. فسبحان الله ما لختابني كنا ويا قابيتي يسوان وكان نباتني قرماتا كنا نيقتا وهم بيخي وانا ناسي هندا بريفا ما وهم بيخي جناتي يهندا بريفا مجرا وهم بيخي وصوين كنا بيخي جنو وصوين كنا بيخي صلاة ديسي كاترا جنا جلب بولي سبيرا ويتا غندي سبي صلاة وين رفا خصلاة ليلي خين صلاة halkan kana guutuu taa'isii hojjaasuu bulan salaata halkanii salaatii hojjetan hin danda'u ka gaaraatti ulfaata salaata subiinuu dhiisee biraa rafaa zaasan reebni isa qaba nama kana sheeyxaanaatti fayyadamu jira moo maaltu itti fayyadamu jira itti gaafana akkana jirra ammoo wanti nuti haasoyne hundi kitaaba kaayamaa jirti kitaabni kiyya gaara tokko gaya keetilleen gaara tokko gaya kitaaba yooni dubbifne jaan waggaa 100 namni dubbiseen finne lafa kaayyannee jirra eega dhalannee ballaqnee raas kaafnee waggaa 15 keenya raas kaafnee hanga irratti wanti nuti haasoyne barreeffamaa jirti barruu san nu gabbaasuudhaaf ta'an guyyaa qiyaamaa dubbisi janii garagalchitee kitaaba kee haamtuun guutame gaafa garte yaa leeytanii lamuuta kitaabiya yaa sheenaati yosoo kitaaba kana kan nu baatanii jechuudha teessa guyyaa san kitaaba kee janaan guutame gaafa garte achi jinnooytee dachiin si dukkanoyti dubo achi jinnooytee dachiin si dukkanoyti samaali kitaabni kanaa janaallee barreessu waan akkanaaf afirraan dhiisuu maa barreessa jettee ichitti gaafiif gaafachuudhaa ta'e jette namni sii deebisu hin jirre obboleessi kiyya janaa dhiisi dhaamsa nabii keetii dalage yoo fuudha dandeessee maarrii qabaattee fuudhe rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala in yakuunuu fuqaraa yughnihimullah yoo hiyyummaallee qabaatan rabbiin naa duroomsa jaa hiyyummaan sodaatiin rabbi sodaadhu nama rabbiin sodaanne hiyyummaa sodaatu maal jettame dargaggeessee ammaan tanaa rabbiin sodaatu hiyyumma sodaata rabbi sodaatee janaan dhiisu hiyyummaa sodaatee fuudha dhiisa mee maal jettaan dargaggeessa kanaatiin dargaggeessa hiyyummaa sodaatee fuudha dhiisu rabbi sodaatee janaan dhiifne mee maal jettaan dargaggeessa kana kun amma nuu milkaa'u akkanatti namni sodaa rabbiitiin milkaa'u waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu laa yahtasib nama rabbi sodaatu rabbiin rakkoo hunda keessaa karaa bahaa godhaaf bakka inni yaadne irraa isa milkeessa nama rabbi sodaatee milkaa'u moo nama rabbi sodaatuu dhiisee hiyyummaa sodaatee milkaa'a rabbi dhiiftee waan biraa sodaachuun shirkiidhaa'u rabbi dhiiftee hiyyummaa sodaachuun shirkiidhaa'u rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala wa iyyaaya faraabuun
وإياي فاتقون أنو مقف صدادا أنو مقف كنا جا رب سبحانه وتعالى ربي صداتشون يفتي وهم برا ربي جنا صداتشون شركي دان سينجي إبادة ربي ملينا براتي فخنو انتان سن كي ساتك صدا ربيتي كالخشوع والخوف والرجاء والتوكل والنذر والمال أكزنمي والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة خون كل ربي ملينا براتي ويتا أتي غاف ربي ديفته يما صداتو شركي توجرتا ورن شركي دام ملكا وبدن جنات مو ultamale jinnuma taate haftamale milkiin teenjirtuun siin jedhee roqiyya yaata jana ma oltatis rabbii kee sodaadhu gaafa walitti haasoytan haasoo tottolfattanii arraba mimmeeyfattanii bareedaa kiyya shittoo kiyya maarree kiyya walaa taqdacna bilqawli fayatmaca alladii fi qalbii marad jarabbiin yaa dubartoota hoggaa dhiiraa wajjin haasoytan hoggaa haasoytan dhiiratana sagalee qaqqabdanii hin shawwadinaa jarabbiin sagalee qaqqabdee hayyee bareedaa kiyya maarree akkanatti dhiiran shawwadinaa jarabbiin namni qalbiin isaa dhukkuba qabdu haasoo keeysan kanaan dagamee waan biraa keeysa gala hin shawwadinaa haasoo nagee atti haasoo aja arra akkasii haasoo babbareeffattanii wal shawwadaa jirtan wal oowwisaa jirtan muka wal hidhaa jirtan wal fannisaa jirtan qaaxira wal bulchaa jirtan maa rabbiin kadhanne roobni dhabame biyyaaf bakka qaaxira akkanatti tanaan wal bulchitan jechuun rabbii keenyaa sodaannu waan shari'aan teenya nun hayyamne haa dhiifnu akka shari'aan teenya deemaa nun jettetti haa deemnu naa taatee jirtaa siitee naa taate hara warra isaanii deemi fuudhi kanaa ala wanni biraa takka illee hin jirtu isinitti himne fudhattan dantaa teeysani diddanis miidhaan teeysani qajeeltan jannata jallattan ibidda wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh